Yooyyaa harki fuunee saanamii nagaajon daawwattootaaf dhaggeeffattoota qubee TV kun qoomiteen daa'imtu guyyaa har'aati. Namni daa'imtu tan isanti Muwaariyoo Diidaati nu waliin tura. Magaalaa Finfinnee fi kutaalee naannoo Oromiyaa akka keessatti hiriirri mormii hordoftoota amantii Muslimaatiin bahamee jira. Dira Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Baalee, Shaashamannee, Hararii fi Jimmaa fi magaalota biraa keessatti salaata Jummaa har'aatiin duuba hiriirri balaaleffannaa diigamuu masjidaatiin wal qabate hiriirri akka malee jajjabaa bahamee jira. Hiriira kan irratti qaamoleen nageenya eegsisan dhukaasa banuun namillee yaayyuu miidhamee jedhan. Akkasumas hiriirri mormii torbaan dabres bahamee jira yoo ta'u lubbuun namoota dabruun ni yaadatama. Magaalaa Shaggaritti diigamuu manneen amantii fi manneen jireenya dhuunfaa ilaalchisee paartiin bilisummaa fi walqixxummaa Oromiyaa ibsa ejjennoo baase. Tokkummaa waaqummaa waan itti nu darqaba. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaa Oromiyaa rakkoo yeroo biyyattii keessatti mul'achaa jiruun wal qabatee Jimaata har'aa waxabajjii 2023 ibsa baase. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaa Oromiyaa guddina Oromiyaatiif misooma bu'uuraa akka ta'e ni amana. Misooma Oromiyaa fi mootummaa Oromiyaa saffisa inni ittiin ijaarama misoomaa agarsiisuutti jiru gara fulduraa fi biyyattiin guddina gaarii irra akka geessus ni abdata. Guddinaa fi misooma biyya keenyaa calaqqisiisuufis akkasuma sabaa fi sablammoota dagaagsuu keessatti gaheen babal'achuu ammayyoomuun magaalaa Shaggar shakkiin qabu. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaas kanarratti amantaa cimaa qaba jedha ibsi paartichaa. Kanumaan wal qabatee ijaarsa magaalaa Shaggar maqaa misooma ijaarsa seeraan alaa ijaaramee fi weerara lafaa jedhuun tibba kana qaamni mootummaa diigumsa raawwataa jiru manneen jireenyaa lammiiwwaniitii fi manneen amantii magaalittii keessatti diigame lammiilee hedduu rakkoof saaxilee jira jedha ibsi jaarmiyaa kana. Majlisni Oromiyaa fi federaalaa karaa nagaatiin rakkoo kana furuuf qaama mootummaaf yeroo garaagaraatti xaalayaa akka barreessaa turan ni yaadatama. Qaamni mootummaa sanga guyyaa ibsa ejjennoo kun baheetti fedhii isaa mul'isuu dhabuun hawaasa musliimaa dallansiisee jira kan jedhu jaarmiyaan kun hawaasni musliimaa mana amantii isaa jalaa diigame kanas mormuuf karaa nagaatiin mormii isaa mul'isaa jira. Waamicha majlisni waame irratti hundaa'uun jimaata darbe gaafa guyyaa caamsaa 18 godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti ergaan hawaasa musliimaaf dhimma masjiida kanaa wal qabatee darbee ture jechuunis ifoomse. Dabalataanis magaalaa Finfinneettis masjiida Anwaar keessatti salaata booda hawaasichi sagalee mormii dhageessiseen lubbuun lammiilee nagaa lama akka qaama nageenya mootummaatiin ajjeefamanii fi hedduun madaa'an komishiniin poolisii magaalichaa ibsu ni yaadatama kan jedhu ibsi paartii kana. Kanumaan wal qabatee gaafa caamsaa 19 bara 2015 paartiin bilisummaa fi walqixxummaa muummee gochaa mootummaan lammiilee fi mana amantii irratti raawwate balaaleffachuun ibsa kennee ture jedha. Itti dabaluunis gochoonni maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti raawwatamaa jiran sabaa fi sablammii biyyattii keessa jiraataa turanii fi jiran saba Oromoo waliin walitti buusa jechuun paartiin kun sodaa qaba. Saba Oromoo waggoota dheeraaf hammatee jiraachuun beekamu akkasumas safuu aadaa fi duudhaa sabichaas waan faallessuuf gochi raawwatame saba Oromoos akka bakka hin buunee fi hin ilaallanne paartiin keenya gocha raawwatame jabeessee balaaleffataa jedha. Guyyaa har'aas caamsaa 25 bara 2015 magaalaa Finfinnee masjiida Anwaaritti hawaasni musliimaa salaata booda osoo sagalee mormii tokkollee hin dhageessisiin qaamni tika mootummaa dhukaasa hawaasa nagaa irratti baneen lubbuun namoota akka darbee fi hedduun akka madaa'e marsaalee miidiyaa irraa odeeffachuu dandeenyee jirra. Lubbuu lammiilee nagaa ajjeefamaniif dhaabbileen walabaa hatattamaan qorannoo gaggeessu ajjeechaa warra raawwatan saaxiluun seeraaf akka dhiyeessu jabeessinee gaafanna jechuun ibsa isaa keessatti kaase. Xumura irrattis paartiin bilisummaa fi walqixxummaa Oromiyaa rakkoo argameefis furmaata jedhee waan itti amanu haala armaan gadiin ibsa kan jedhu paartiin kun ibsa ejjennoo qabxiilee 8 of keessaa qabu baaseera. Tokko mootummaan lammiiwwan isaa ni tiksa, ni deeggara, ni ijaara, ni guddisa waan ta'eef lubbuu lammiilee nagaa qaama mootummaa keessatti dawoo godhachuun ajjeesan qaamni walabaa namoota sana qoratuun hatattamaan seeraaf dhiyeessee adaba madaalawaa akka argatan deddeebisnee gaafanna. 2 diigaminsa saffisaan babal'ataa jiruu fi dhaabbataa hin jirre kana mootummaan lammiilee bulchaa jiruuf bifa seera qabeessaa lammii ofiin mari'atee murtoo waloo akka fudhatu waamicha goonaaf. 3 siyaasa biyyattii yeroo ammaatti deemaa jiru kun mootummaafis ta'e lammiiwwaniifis sodaachisaa waan ta'eef haala yeroo ammaa kana gidduu gala taasifachuun gocha shira fakkaatu akkasii irraa hatattamaan akka of qusatu hubachiifna. 4 ijaarsa maqaa mana amantaatiin ijaaramee diigame kamiinuu mootummaan dhiifama gaafatee deebisee akka ijaaru ni gaafanna. 5 mana amantii kamiinuu fulduratti akka diiguu irraa of qusatus waamicha taasifna. 6
sabni Oromoo hammannaa isaa sabaaf sablammii biyyattii waliin qabu daranuu yeroo ammaa akka itti fufu saba keenyaan adaraa jennaan. torba tokkummaan Oromoo jabaatee har'a ga'e kana qaama amantaa fi gosaan gargar fa'uu barbaadu kamiifuu sabni kun carraa akka hin kennineef akkasumas mootummaanis qaamota hammeenyaan sabicha gargar fa'uuf tattaaffii godhaa jiran kanas akka seeraan gaafatu dhaamsa dabarsinaaf. 8 lammiilee nagaa sagalee isaanii karaa nagaatiin mormii dhageessisan kamiinuu qaamni mootummaa hawaasa tuffachuun ajjeesuu irra dhaabbatee rakkoo argame mariin xumuree itti gaafatama seenaa jalaa akka ba'u gaafanna kan jedhudha qabxiileen ibsa ejjennoo paartichaa. Qabsaa'aan gameessii fi miseensi adda bilisummaa Oromoo Aburgeessaa Waaqennaa du'aan addunyaarraa boqochuun sirni awwaalcha isaanii guyyaarraa gaggeeffame. Beekanii Taakkalaa waan itti nuu dartu qabdi. Qabsaa'aa gameessaa fi miseensa ABO kan ta'an obbo Urgeessaa Waaqennee addunyaa kanarraa du'aan boqochuun sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatame. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda hin dagatamne ba'achaa kan turan obbo Urgeessaa Waaqennee dabaloo waxabajjii 1 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii dhaga'ame. Obbo Urgeessaa Waaqennee dabaloo abbaa isaanii obbo Waaqennee dabaloo fi haadha isaanii aadde Iftuu Firii irraa eebila 5 bara 1933tti giddugala Oromiyaa Shaggar Ona Guraagee yeroo sanaa kan taate Caabur bakka Xaxar jedhamtutti dhalatan. Gara Finfinnee erga deemanii sirnoota sadan bara Haayile Sillaasee, Dargii fi bara mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa waajjiroota mootummaa fi dhaabbilee adda addaa ofiin hundeessuu fi gaggeessuun sadarkaa itti gaafatamummaa adda addaatti tajaajilaa turan. Obbo Urgeessaan mirga uumaan namaaf kenne kabajamuu akka qabu amantii fi ejjennaa waan qabaniif dargaggummaa isaanii irraa kaasee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachuudhaan iddoo garaagaraatti haala isaaniin hayyame keessatti haga gaafa du'aan addunyaa kana irraa darbanitti hanga danda'an qooda isaanii kennaa turan. Obbo Urgeessaa Waaqennee dabaloo dhukkuba keessootiin qabamanii yeroo dheeraaf wal'aansa irra erga turaniin booda lubbuun isaanii darbe. Sirni awwaalcha isaanis Finfinnee naannoo Kaarraa Qoree mana amantii Ortodoksii Madaanalam Golgootaatti jimaata har'aa waxabajjii 2 bara 2023 guyyaa keessaa sa'aatii 8 irratti raawwatamee jira. Yuunivarsiitiin Jinkaa afaan ogontaa badiirraa bararuuf hojjechaa jiraachuutti himame. Bal'inni oduu tanaa Sablee Alamuu waan itti nuu dartu qabdi. Afaan Ongootaa kan godina Oomoo Kibbaa aanaa Natsaamii jedhamu keessatti miseensota gosa bireelii 5 dubbatamuu fi balaa dhabamsiisaa keessa jiru baraaruuf hojjechaa akka jiru Yuunivarsiitiin Jinkaa beeksise. Yuunivarsiitichatti itti aanaan pirezidaantii qorannoo fi tajaajila hawaasaa Dr. Iliyaas Alamuu tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti naannoo Kibbaatti ongaataa afaanota biyyattii keessatti bal'aadhaaf saaxilaman keessaa isa tokkodha jedhan. Akkasumas miseensota gosa kana keessaa 3 qofti afaan Ongootaa kan miseensonni gosa Berliinii dubbatan kan miseensota 5 qabu dubbatu. Dubbattoonni afaan kanaa umuriin isaanii 50 ol ta'uu isaa afaanichi bal'aa baduuf saaxilamuu isaa kan agarsiisudha jedhan. Kanaaf Yuunivarsiitiin Jinkaa Yuunivarsiitii Arbaa Mincii waliin ta'uun afaan kana dhabamsiisuu irraa baraaruuf tattaaffii eegale jedhan. Hojiin qorannoo irra caalaan afaanichaa irratti xiyyeeffate hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Hojiin galme jechoota qopheessuu dubbattoota waliin ta'uun akka afaanichi eegamuu danda'uuf jalqabamee jiras jedhan. Dr. Iliyaas afaan Ongaataa gosa afaan kam keessaa akka ta'e hanga ammaatti hin beekamne jedhanii qorannoon afaanichaa irratti Yuunivarsiitii Arbaa Mincii waliin ta'uun hojjetame kana deebisuu fi karaa saayinsawaa ta'een maatii afaanichaa adda baasuuf akka gargaaru dubbatan. Akkasumas qorannoo kana keessatti gatiiwwan barbaachisoo fi beekumsi dhalootaan afaanii fi aadaa keessatti mul'atan calaqqisiisuun dhaloota dhufuuf akka darbu ibsan. Akka qorannoowwan kalaandarii Awurooppaatti bara 1970 hanga bara 1990tti geggeeffaman akka mul'isutti namoonni afaan Ongaataa dubbatan 89 yoo ta'u qorannoo bara 2006 geggeeffameen ammoo 8 qofatu hafe jedhame. Itti gaafatamaan kutaa aadaa fi tuurizimii godina Oomoo Kibbaa Maammoo Kaayisii akka jedhetti afaan laafuu fi baduun qabeenya seenaa aadaa fi aadaa hawaasa tokko keessattis akka badu taasisa jedhan. Kun akka hin mudanne biirichi afaanota bal'aadhaaf saaxilaman baraaruuf hojiilee adda addaa geggeessaa jira jedhan. Hojiiwwan hojjetaman keessaa yuunivarsiitiiwwan waliin ta'uun hojiin qorannoo afaanota kaarkulamii keessatti hammatamu irratti geggeessuu akka ta'u eeran. Yeroo ammaa biirichi yuunivarsiitii Jinkaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaa waliin qindoominaan qubee Ongaataa qopheessaa akka jiru ibsan. Afaan Ongaataa bal'aa baduuf saaxilame baraaruuf yuunivarsiitii Jinkaa fi yuunivarsiitiin Arbaa Mincii hojiin qorannoo fi qorannoo jalqabame afaanicha baraaruuf gumaacha olaanaa akka taasise ibsan. Biirichi qaamolee walitti hidhamiinsa qaban qindeessuun afaanicha baraaruuf tattaaffii taasifamu cimsee akka itti fufu mirkaneesseera. Afaanonni adda addaa godinicha keessa jiran akka dagaaganii fi guddina eegamu agarsiisuu akka danda'aniif hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru biirichi ibse. Hoduu biyya alaatiin immoo biyyoonni miseensa BRICS ta'anii daldala addunyaatiif doolaraan alatti maallaqa dhibii uumuuf akka jiran ibsan. Addisuu Muluu waan irnuu buus qaba.
Biyyoonni miseensa BRICS ta'an daldala addunyaatiif doolaaraan alatti maallaqa dabalataa uumuuf akka jiran ibsan. Biyyoonni miseensa garichaa ta'an kanneen akka Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa fa'aa yoo ta'an gareen kun dhiibbaa warra dhiyaa qolachuuf bara 2009 keessa hundeeffame. Teessoo isaa Chaayinaa kan godhate gareen biyyoota 5 of keessaa qabu kun baay'ina uummataa addunyaa keessaa 42 kan qabatu yoo ta'u gareen kun galii waggaa fi baay'ina uummataatiin garee biyyoota 7 kan Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaatiin durfamu caalaa garee guddaadha. Ministeeronni haajaa alaa biyyoota miseensa BRICS ta'anii kamisa kaleessa Afrikaa kibbaa Keepitaawunitti wal arguun marii kan taasisan yoo ta'u marii isaanii kanaan daldala addunyaaf maallaqa baratamaa ta'e doolaaraan alatti maallaqni biraan akka barbaachisu irratti kan walii galanii fi addunyaan kana booda olaantummaa biyyoota muraasaan to'atamuun ishee ni ga'a jechuun marii isaanii kanaan kaasanii jiru jechuun Doochviileetu gabaase. Kana malees dhimma biyyoota garee biyyoota miseensa BRICS makamuuf ifatti iyyatan fudhachuun ajandaa marii biraa garee kanaa akka tures ibsameera. Biyyi qabeenya boba'aan badhaate Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Arabni gamtoomanii biyyoota miseensa BRICS ta'uuf iyyata dhiyeeffatan yoo ta'u gareen kun yeroo dhiyootti biyyoota kanneeniif hayyama akka kennu gabaasa kana keessatti eerameera. Ministeerri dhimma alaa biyya Hindii Subramanian Jaishankar haasaa baniinsaa waltajjii kana irratti taasisaniin addunyaan qaama muraasaan osoo hin taane qaama hedduudhaan bulaa jirti. Rakkoo keenya durii yaada haaraatiin furuu dandeenya. Nuti mallattoo jijjiirama haaraati jechuun dubbatan. Ministeerri kun itti dabaluudhaan olaantummaa dinagdee naannoo murtaa'e qofa irratti daangeffamuun isaa biyyoonni hedduun dhiibbaa biyyoota muraasaa jalatti akka kufan taasiseera jedhan. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandeer gama isaaniitiin Afrikaan mana maree nageenyaa keessatti bakka bu'ummaa dhabuu ishee qeeqanii jiru. Walga'iin waggaa biyyoota miseensa BRICS ta'anii hagayya dhufu Afrikaa kibbaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin waltajjii kana irratti ni hirmaatu jedhamee eegama jechuun Reuters gabaase. Addunyaa xiyyeeffannoon isii waraana Yukireeniif Raashiyaa waan ta'eef rakkoon Afrikaa tuffatamtee jirti jedhan. Obsaa Kenneessaa waan itti nu darqaba. Addunyaan xiyyeeffannaan isaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa irra waan ta'eef rakkoon Afrikaa tuffatamaa jiraachuun himame. Afrikaa keessatti balaawwan muddama yeroo dheeraa mudatan tuffatamaa kan jiran yoo ta'u, Yuukireen mata duree oduu miidiyaa irratti olaantummaan kan argamtu yoo ta'u, maallaqa dhaabbattoota gargaarsa garaagaraa irraas dabalataan argachaa jirti jedha dhaabbanni miti mootummaa. Buqqa'insa namoota miliyoona 2 ta'an Burkina Faso keessatti rakkoo addunyaa irratti tuffatame ta'uun kan moggaafame yoo ta'u, xiyyeeffannaa fi gargaarsi addunyaa Yuukireen irratti kan xiyyeeffate ta'u manni maree baqattoota Noorweey NRC'n ibseera. Burkina Fasoon fincila milishoota waggoota 5f gochaa turteen kanneen haleellaan maddeen bishaanii fi manneen barnootaa irratti raawwataman waliin waggoota 5f waldhabaa turteerraas dandamatteetti. Naannoon kanneenitti namoonni gara 800 ta'an tajaajila akka hin arganne gabaasni kun kan mul'isu yoo ta'u uummanni hedduunis gargaarsa namoomaa irratti kan hirkatudha. Gabaasni waggaa NRC'n haalawwan dippiloomaatotaa fi miidiyaa irratti xiyyeeffannoo guguddaa barbaadan irratti Yuukireen rakkoolee buqqa'insa addunyaa irratti murteessoo ta'an 10 caalaa dachaa 5 uwwisa miidiyaa fi maallaqa dachaa 4 argatteetti jedha gabaasni waggaa NRC'n. Haalawwan dippiloomaatotaa fi miidiyaalee irratti xiyyeeffannoo guddaa barbaadan irratti abdii kutannaa hidda gadi fageeffatee tarree rakkoo dheeraa guddachaa dhufe irratti osoo hin dabalamin gidiraan Burkina Faso keessatti mul'atu xumuraaf kan caalaa gochuu qabnas jedheera. Barreessaan olaanaa NRC Jaan Egelaan rakkoon kun duraanuu tuffatamuun isaa sirni idil addunyaa rakkoolee haaraa uumamaniif deebii kennuu dhabuu isaas agarsiisa jechuun ibsani. Deebiin gargaarsa namoomaa bara darbee % 42 qofaan kan deeggarame yoo ta'u karoorri bara kanaa seebila keessaa eegalame doolaara miliyoona 882 yookaan yuuroo miliyoona 659 gaafatame keessaa % 18 qofa argateera. Buqqa'insi sababa fincila haaromfamaa finciloota M23 Ruwaandaan deeggaraman fincila waggaa darbee keessa eegalames guddachaa jira. Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoon bara darbe maallaqa barbaaddees walakkaa gad argatte. Gabaasni kun Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo waggoota 7 dura erga jalqabame booda tarree kana keessatti tokkoffaa yookaan lammaffaa ta'ee fi dursa irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamuuf akka barbaachisus ibseera. NRC'n akka jedhetti Afrikaan rakkoolee harka 10 baay'atee fi baay'ee tuffatamaa keessaa harki guddaan ishee bara 2022tti maallaqni gara Yuukireenitti qajeelfamuu fi baqattoota Yuukireen keessummeessuun gargaarsi %7 gadi buus ibseera. Gidiraa waraana Yuukireeniin mudateef deebii cimaan kennames addunyaan namoota rakkataniif maal geessuu akka dandeessus agarsiiseera. Tarkaanfiin siyaasa lammiilee Yuukireen irratti fudhatamee dhiibbaa kan qabuu fi ariifataa kan ture yoo ta'u daangaawwan banaa ta'aniiru maallaqni hedduunis kan kennaman yoo ta'u uwwisni miidiyaa bal'aa ta'eera jedhan Egeland. Addunyaan namoota baay'ee saaxilamoo ta'an deeggaruun dadhabdeetti garuu kun duubatti deebi'uu danda'a. Jireenyi namoota miliyoonaan lakkaa'amanii callisanii rakkachaa jiranii fooyya'uu danda'a yoo maallaqni qabeenyi fedhii ji'oopolitikaa irratti hundaa'uun ramadame akkasumas mata duree miidiyaa guyyaa sanaa irratti hundaa'uun jechuunis dubbatan.
Aangawoonni Meeksikoo korojoowwan 45 kan reeffa namoota qaban qilee magaalaa lixa biyyattii keessatti argan. Leensa hordofaa bal'inni udutanaa akka itti aantu nu dhiyeessiti. Qondaaltonni sodaa dargaggoota wiirtuu waamicha bilbila keessaa hojjetan torba bakki buuteen isaanii dhabame barbaadaa jiranii reeffa kanneen argan. Reeffa argame kana keessatti dubartoonnii fi dhiironni kan argaman yoo ta'u meeqa akka ta'an garuu ammatti adda hin baafamne. Barbaachi kunis sababii haala teessuma lafaa rakkisaa fi hanqina ifaatiin harkifatee guyyaa torbaaf itti fufan. Waajjira abbaa alangaa mootummaa bulchiinsa naannoo lixaa Jaaliskoon ibsa isaan keessatti eeruu baduu namoota torbaa ilaalchisee hordofuun barbaacha qileewwan keessatti eegalameen korojoon qaama namootaa qabatan kunneen Miiraadol Del Bosqueetti argaman jedhan. Hojjettoonni balaa ibiddaa fi ittiftoonni siivilii poolisoota waliin ta'uun hojjetaa kan jiran yoo ta'u gareen helikoofteraas reeffa kaasuuf waliin jiru. Korojoon jalqabaa guyyaa kibxata darbe kan argame yoo ta'u sababii haala teessuma lafaa fi hanqina ifa aduutiin garuu qorannichi roobii deebi'ee eegaluun hanga qaamni namootaa hafan hundi argamanitti hojjetan jedhan qondaalli abbaa alangaa. Qondaaltonni dabaluun eenyummaan reeffa namoota ajjeefamanii fi sababii du'a isaanii hanga adda baafamutti hojjechuu akka itti fufan dubbatan. Akkasumas bakka buuteen namoota badan torbaas hanga argamutti itti fufuun hojjennaa jedhan. Reeffi namoota kanneenii attamiin akka qilee keessatti gataman baruu dadhabulleen yakki bakka buutee dhabamuu Meeksikoo keessatti baramaadha. Akka odeeffannoon mootummaa irraa argamu himutti namoonni 100,000 ol bakka buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u irra caalaan isaanii yakka gareen raawwatamuuf kan saaxilamanidha. Kanneen gocha kan raawwatan yeroon itti adabaman garuu muraasas jedhan qondaaltonni. Erga bara 2007 yeroo pirezidaantiin Filiippee Kaalderoon qoricha irratti duula labsanii asitti namoonni baay'een badaa jiraachuu agarsiisa odeeffannoon mootummaa biyyattii irraa argame. Namoota bakka buuteen isaanii dhabame jedhamuun gabaafaman keessaa harki muraasni dhiirotaa fi kanneen harka 5 ol ta'an ammoo kan umuriin isaanii waggaa 18 gadiiti. Maatiiwwan namoota badanii akka jedhanitti mootummaan barbaachuuf baay'ee hojjetaa hin jiru. Wayita isaan firoonni jalaa baduu gabaasanitti qondaaltonni ilaalcha garaagaraa qabu jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis gocha kana taatee gaddisiisaa ilmaan namaa jechuun ibseera. Iddoon Jaalosk jedhamu kun jiddugala falmiin qorichaatti gaggeeffamuu fi kan gareewwan ciccimoo ta'an keessa socho'anidha. Kan daawwachaa turtan hoduu qubeetii annami oduutan isanti muwaariyoo diid jaatanii ture sagantaa qubee TV hafan waliin turti gaarii.